keessan kadhadhu isin jedhe hafuura keessanitti kadhachaa qonnaa keenya jalqabuu dandeenya. Nuti kadhannee irraa gara jalqabaa seennee macaafa Isaayaasii, macaafa Ermiyaasii, akkasuma faaruu Ermiyaasii macaafni isaa guddaa yoo ta'uu baatellee kan Hisqeel, kan Daani'eel kana ilaallaa jechuudha. Macaafonni kun macaafota raajotaa jedhamu. Macaafota raajotaa keessaa immoo macaafota raajota isa gurguddoo jedhaniitu kaa'anii macaafota raajotaa isa gurguddoo yeroo jedhu raajii isaatu harki isaa guddaadha yookiin beekumsa isaa guddaadha yookiin baay'ee ergaa gurguddaa dubbate jechuudha. Otoo hin ta'in akkuma qabiyyee macaafni isaanii bal'aa ta'etti ergaa waaqayyoo guddaa qabaatee otoo hin ta'in qabiyyeedhuma boqonnaa isaaniitiin akka qo'achuudhaan of tolutti raajii guddaa raajii xiqqaa jedhamanii qabiyyee kitaaba isaaniitiin isaan kun baay'eedha jechuudha. Kitaabonni of keessaa qabanii garuu Ermiyaas ejjuma kitaabni isaanii guddaan raajiin Ermiyaas guddaa ta'eef yoo ta'e malee amma faaruun Ermiyaas yookiin saqooqaa Ermiyaas inni jedhan waan gabaabaa wayii ta'uun isaan waan ta'eef akkuma kanatti ilaallaa jechuudha. So raajonni yeroo darbee kan nuti kaasaa turre raajonni bara raajotaa kan jedhu kophaatti addatti wanti isaan qaban hin jiru. Raajonni kan isaan tajaajilaa turan bara moototaa keessatti jechuudha. Jalqaba bara abbootaa, bara seeraa, bara maaloo, bara akkasiitu ture. Bara abboota firdii akkasiitu ture. Abboota firdii booda immoo bara raajotaa yookiin moototaa jechuudha. Mootonni kuni bara moototaa keessatti raajotatu ture jechuudha. So mootonni karaa sakulaariizimii jedhan kana amantaadhaa fi bulchiinsi adda yeroo bahu jechuudha. Amantii bulchiinsi namaa biyya lafaa kanaa fi bulchiinsi waaqayyoo yeroo adda bahu bulchiinsi waaqayyoo inni duratti namoota waaqayyo bulchaa ture bara Saa'olii kaasee waaqayyo namoota hin bulchine jechuudha. Hin bulchine yeroo hin jedhu amantiidhaa fi mootummaan biyya lafaa waliin hin gaggeeffamne jechuu barbaadeen dursitoota amantiitu mootummaa biyya lafaa gaggeessaa ture yeroo duraanii. Museetu gaggeessaa ture, Iyyaasuutu gaggeessaa ture, Saamu'eeltu gaggeessaa ture warra akkasii. Isaanumatu biyya lafaas gaggeessaa ture. Kana booddee garuu akka sabni waaqayyoos akkuma saba warra ormaa warra kaanii bulchiinsa biyya lafaatti diimokiraasii isa jennu jechuudha. Isa kanaan dhufan jechuudha. Bulchiinsa diimokiraasii jechuun walqixxummaa otoo hin ta'in bulchiinsa namaa tokko jechuudha. Teokiraasii immoo inni ta'u bulchiinsa waaqayyoo jechuudha. So kanaafuu gara bulchiinsa waaqayyoo jalaa ba'anii bulchiinsa ofiin of bulchuutti akka namaatti darbanii so waaqayyo immoo bulchiinsa mataa isaatii lafa irratti diriirsuudhaaf karaa raajotaa irra goree raajonni yeroo hundumaatti karaa gaariitti isaan jabeessaa karaa mataa irraa isaan deebisaa mootota wajjiniin yookiin gaggeessitoota biyyaa wajjiniin hojjechaa turanii jechuudha. Haa ta'u malee waaqayyoo raajonni waaqayyoo bulchitoota sana irraa aangoo qabu. Kanaaf waaqayyoo aangoo isaa jalatti aangoo raajota isaanii aangoo ofiisaa jalattidha bulchitoota kaa'eef malee bulchitoota sana aangoo ofiisaa amma biyya lafaa irratti rule of law jechuun maal jechuudha arbas. Rule of law ni jedhama jechuudha. Seeraaf dambiidha ka akka kunoo olaantummaa seeraa siivil abdii neetworkii qabate moo ani bare ankooti seen taa'aa jira. abdii neetworkii si qabateera. Ani ankooti jedheen mana waansaa wallaalee taa'aa jiraan. Lakki kan abdiitiin nagaan isiniif haa ta'u. Gooftichi hunduma keessa na eebbisu abdii neetworkiin qabateera. Obbolootan dhufne irratti bilbilaa hadammaqanii warri kun dammaquu hin dandeenye
irratti daawwalaa turre. Basa galatoome torban na jala darbe gooftaan si haa eebbisu. Kophaa koon taa'aa ture jechuudha. Aniftuu immoo maqaa ishee Abdii baga nagaan dhufte. Neetwoorkii olaantummaa seeraan neetwoorkii olaantummaa isaa sirriitti hime. Haa ta'u olaantummaa seeraa jechuun amma seeraa akka biyya lafaatti seeraa ol namni jiru hin jiru jechuudha. Kana jechuun raajonni iyyuu seeraa biyya lafaatii ol hin jiranii akka waan jechuuti. Namni waaqayyoo kamiyyuu seera ol hin jiru jechuudha. Akka biyya akka kakuu moofaatti immoo yoo ilaalle seera museetii ol namni jiru hin jiru. Seera musee seera waaqayyooti garuu akka yeroo ammaatti immoo sekulaarizimii jalatti jireenya biyya lafaa fi dhimma biyya lafaa kana jalatti rule of law jechuun seeraa ol namni jiru hin jiru. Garuu seeraa ol waaqayyo jira namni yoo jiraachuu iyyuu baate. Kanaaf namoonni waaqayyo seerallee seeruma kan museetiyyuu oliidha. Kanaaf akka kakuu haaraatti nuti seera museetiniin jireenya argachuu hin dandeenyu. Kanaaf ayyaana yeroo taanu seeraa olirra jiraanna jechuudha. Akkas goonee akkas gochuu dhiibnee otoo hin ta'in ayyaanichi waaqayyo nu gargaareetu jiraanna. Akkuma biyya lafaattis immoo seeronni raajonni suni seeraa ol ta'anii jiraachaa turan jechuudha yeroo sana. Inni waaqessin yoo jedhan maal ta'u hin waaqessu didanii. Seerri waaqessin jedhu ba'eera jechuudha. Kanaaf seeraa ol ta'uu isaaniiti. Waaqayyo raajota kanaa fi aangoo yeroo darbe humnaa fi aboo kenneeniti yeroo Luqaas keessaa bartootaaf aangoo kana seeraa ol kan ittiin ta'an kana aangoo isa kan hojii waaqayyoo ittiin hojjetamu kenne. Hojiin waaqayyoo kun isa mootonni biyya lafaa daangessu yookiin ittiin mormu akkas gochuu danda'an tokko miti jechuudha. Kanaaf warri isaan wannoo godhanii seera biyya lafaatiif bitamuun keenya utuma jiru garuu seerri inni waaqayyoo seera biyya lafaatii oliidha. Iddoonnitti seera waaqayyoo wajjiniin walitti hin buunetti abboomamaa. Seera waaqayyoo wajjin iddoonni mormetti garuu seeraa ol ta'aati jechuudha kan isaan jiraatan. Rakkoon keenya inni yeroo kanaa xiqqoo kan nu rakkisu yeroo akkasiiti jechuudha. Yeroo itti seerri mootummaa waaqayyoo wajjin walitti morme akkamiin godhaa? Seeraafis abboomama jedhama. Jaafni qulqulluu waan ta'eef bulchitoota fi immoo waaqayyoon immoo abboomamuun irra jira. Kanaafuu isa kam akka itti aarsaa seerudha. Macaafa Isaayyaas raajichaa. Macaafni Isaayyaas raajichaa boqonnaa bal'aa qaba. Boqonnaa bal'aa isaa meeqa akka qabu yaadattu? 60. 60 moo 66 qaba? 66. 66. Boqonnaa 66 qaba. Boqonnaa 66 kana akka lamatti ilaalu warri horsiisanii boqonnaan 39 gara kitaabni qulqulluun meeqa? Walumaa gala kitaabota meeqa qaba? 66. Kitaabota 66. So namoonni qo'achuu akka isaanitti tolutti macaafni Isaayyaas kitaabota 66 qaba waan ta'eef macaafa Isaayyaas jechuun mataan isaa akka macaafa qulqulluu kanaa ta'e. Macaafonni 39 gara duraa macaafota seeraa, firdii fi kan kana fakkaatanii kana jechuun macaafota kakuu moofaati. Macaafonni 27 isaan dhumaa immoo boqonnaa 40 kaasee amma 66 isaan gidduu jiran immoo macaafota kakuu haaraa, macaafota ayyaanaa, waa'ee araaraa, waa'ee dhiifamaa, waa'ee gaabbii isaan kana haasa'anidha waan ta'eef iddoo lamatti macaafota kana amma 39 fi amma 66tti qoodaniitu abdii gara fuulduraa jiru araara dhiifama waaqayyoo ayyaana waaqayyoo kaasuu jedha. Sababii kanaatiif macaafonni kun akka kakuu haaraatti haasa'u. Macaafonni gara duraa 39 yookiin boqonnaawwan 39 kun waa'ee firdii, waa'ee cubbuu, waa'ee adabbii waaqayyoo dheekkamsaaf kan kana fakkaata waan ta'eef macaafota kakuu haaraa fakkaatu jedhaniitu itti adda adda qoodu jechuudha. Kanaaf raajonni kun yeroo hundumaa akkuma nuti jennee kan isaan tajaajilan bara moototaatti bara ofii isaanii raajota jedhanii raajonni qofti bulchan hin jiru. Raajonni kun bara moototaatti isaan immoo adda dureen kan isaan tajaajilan mana waaqayyoo keessatti otoo hin ta'in moototatti sabatti ergaman jechuudha. Akka charchii dhaqaniitti ergaman otoo hin ta'in hunda'uun kaayyoon isaanii mootichatti jechuudha. Sababni isaa gaggeessan saba sanaa mootiidha waan ta'eef isaan daayirekshinii isaanii atteenshinii isaanii mootirra jira jechuudha. Mootiin karaarraa fiiguu yookiin mootiin gargaarsa gaafachuu mootirra jira jechuudha. Waa'ee amma fakkeenyaaf Eeliyaas fa'i argitan yoo ta'e, Elsaayi fa'i argitan yoo ta'e, raajotuma kana argitan yoo ta'e, Daani'eel fa'i argitan yoo ta'e, eenyuun isaanii mootirra jira. Kominikeeshiniin isaanii kallattii sabatti dhaqanii ergaa himuu caalatti
mootii wajjin communicationii qabu jechuudha. Sababni isaa isaan mootiidhaan gaan taaneen ergaan sun already saba bira ga'eera. Amma biyyiin guyyaa gaafa tokko gabba'ee haleluuyaa jedhe taanaan boru ganama baadiyyaa wannoo keessaa haleluuyaa jedha jechuudha. Sababni isaa mootiitu jedhee iddoon inni hin geenye hin jiru jechuudha. Wanti baay'ee ariifataadha wannoon mootii akka koo kana miti. Kan halkan kanaaf guyyaa kana walitti fufee odeessaa yoo oolee meebii akkam yoo ta'e amboo kana waan akkasiitti namni hirbataa jedhamuun dhaga'uu danda'a. So achiin siqu jechuudha kan koppaaworii amma kanaan qabu. Akka kanattidha Waaqayyo karaa sanaan inni raajota gargaarii isaa wajjin hin ture. Raajonni kuni wanta yeroo sana taa'ee dubbatanii wanta gara fuulduraatti ta'uu dubbatanii wanta bara dhumaattis ta'uu dubbatan baay'inaan jechuudha. Raajonni kun seentariin isaanii kitaabonni hundumtuu waa'ee gooftaa Yesuus dubbatan. Kanuma eenyu biraan qabu sabaan dhiifama gaafadhaas yoo jedhan cubbuu keerraa deebi'anis yoo jedhan inni adabamtus yoo jedhan hin baddus yoo jedhan hin ceetus yoo jedhan kan isaan haasaa jiran waa'ee gooftaa Yesuusiti jechuudha raajonni kun. Kanaafuu waa'ee raajii yeroo ammaa bitaan galuu hin qabu jechuudha. Raajii guddaa haa ta'u meejarii haa ta'u maayiinarii haa ta'u kan biraa yookiin meejar maalee nambar waan isaa ta'u waa'ee raajii bitaan galuu hin qabu jechuudha. Raajii jechuun wanta darbe kan nu yaadachiisu isa already nuti beeknu tokko lama jedhee kan nutti himu. Isa yeroo darbee Museen akkana tureeyyu jedhee kan nu yaadachiisu isa seenaa dubbise akka seenyuu otoo hin ta'in isa Waaqayyo irraa ergaa fudhatee akka kunoo lubaatti namaaf Waaqayyo gidduu taa'ee ergaa deebisuudha jechuudha. Akkuma haarattis immoo isaan kun warri ergaa namoota Waaqayyo irraa fuudhanii wanta Waaqayyo isaanitti mul'ise namootatti himan jiru macaafa qulqulluu keessa jiru waan ta'eef isaan kun akka kana sabaa fi Waaqayyo gidduu galanii keessumatti immoo mootii fi Waaqayyo gidduu galanii jechuudha. Mootii warra biyya lafaa bulchan waan ta'eef kallattii warri Waaqayyoon ittiin dubbanne irra caalaa isaanii yookiin guutummaa isaaniitti kan isin argitan karaa raajotaatiin Waaqayyo isaan gaggeessaa ture jechuudha. Kanaaf waa'ee bara sanaa, waa'ee bara booddee, waa'ee bara immoo yeroo muraasa booddee ta'a jechuudha. Kanaaf raajini kan yeroo sana already raawwatamee jira. Kan yeroo sana booddee raawwatamee jira. Otoo nuti hin dhalatin iyyuu nuti dhalannees kan raawwatamee jira. Kan immoo amma ammaatti gonkumayyuu raawwatamnee jiraachuu danda'a jechuudha isaan kana keessaa. Macaafota raajii Isaayaasii yeroo kaafnu mootota isaa wajjin kaafna. Mootonni isaa mootota bal'inaan mootota Yihudaati. Mootota Yihudaa keessaa bara Uziyaa jedha, bara Yotaam jedha, bara Ahaazii fi bara Hizqiyaasii jedha. Kanaaf mootota meeqaa yoo xiqqaate kan asitti kaasu boqonnaa tokko irratti mootota 4 kaasaa jechuudha. Mootota 4 kaasa. Boqonnaa isaa 66 jedhee mootota 4 kaasaa. Mootota 4 jechuun akka biyya keenyaa waggaa 4 bulchanii waggaa 4 illee akka Ameerikaa jennu waggaa 4 bulchanii jijjiiramuu miti. Mootonni kun waggaa dheeraa namoota bulchanii baay'inaan. Mootota 4tti dubbachuu jechuun baay'ee salphaa miti. Ergaan isaa seentaraaliin isaa ergaan isaa inni jabaan isaa baay'een isaa kan inni dubbate waa'ee saba warra Yihudootati. Warra Yihudootaa innaa jennu immoo warra Israa'el irraa qomoo isaan lammanitti jechuudha. Baay'inaan waa'ee Yerusaalemii fi waa'ee Yihudaatu dubbate jedha tokko irraa kaaftanii olaaltan garuu ergaawwan inni kan biraa waa'ee saba kan Ormaa waa'ee saba kan Israa'el kan biraa dubbate jiraachuu danda'a. Isa kana sirriitti qabadhaa. Xiyyeeffannaan isaa bara mootii kanaa keessa jiraate bara mootii kanaa keessa dubbate inni Isaayaasii ilmi Amoosii suni baroota mootota kanaa keessatti garuu raajii tokkichatu mootota amma kanatti jijjiirame jechuudha tilmaaman. Kana mootota sanarraa dhaxxaniitu argachuu dandeessu jechuudha. Mootota lammaffaa boqonnaa 15 fayyirraa fudhatanii isa kan argachuu dandeessu jechuudha. Alright. Kanaaf yeroo darbe yeroo waa'ee isaan kunneewwanni waa'ee raajotaa yeroo qo'annu raajota sana kitaabota moototaa keessa galchaa deemnaa isin jedhee namoonni yaadattan jirtu miti. YouTube irraan laalee ayye. Okay, yaa. Kanaaf raajonni kun kophaatti kitaaba mataa isaanii qabu osoo hin ta'in kitaaba bara moototaa keessa bulchaa turan waan ta'eef mootota jalqabaa boqonnaan tokko lakkoofsa 4 akkana jedha yoo ta'e bara sana raajii eenyutu ture kan jedhu keessa galchaa deemna jechuudha. Inni kun ilmi Amoos kun Isaayaasiidha. Isaayaas kun raajii guddaadha. Bara mootii eenyutu ture? Bara mootii Uziyaa, bara mootii Yotaam, bara mootii Ahaazii fi Hizqiyaas bara mootii kanaatti ture erga ta'e mootonni kun immoo bara kam keessa turan? Mootota lammaffaa boqonnaa 15 keessa fa'i turan jechuudha. Baroota sana keessa turan sana geessinee keessa galchinaa jechuudha. Yaan isaas ni galee baroota mootota sana keessa geessinee galchina. Bara mootonni sun jiraachaa turan sabni Israa'el akkam ta'aa turanii jennee yoo yaada isaanii saba Israa'el jireenya saba Israa'el
jireenya saba Yihudaa argine ergaan macaafa Isaayaas keessatti dubbatamaa ture sun bara sana saba sanaaf dhuguma ergaa ta'uu danda'a moo akkasuma noormaalii lafuma ka'ee qilleensaaf jechuu dandeenya jechuudha. Yoo sabni sun otoo ejjiin ergitaniittu jedhee fakkeenyaaf Waaqayyoof otoo abboomamin aarsaa dhiyeessuun waa'ee kan hin baafne akka ta'e saba kanatti dubbachaa ture. Sabni sun bara sana keessa aarsaa Waaqayyoof dhiyeessee garuu abboomamuu akka hin dandeenye hin jiru waan sun macaafa moototaa keessa homtuu mul'atu amala isaaniirraa yoo ta'e kitaabni Isaayaasii nuuf hin galu jechuudha akkaataan qo'annaa isaati. Yaadni isaa isinii fe'ama. Ayya, anaaf na. Okay. Kanaafuu macaafni Isaayaasii yeroo darbe Ermiyaas kallattiidhaan boojuu dura dubbataa ture. Yeroo boojuu Israa'elii boojuu warra Yihuudotaa arge ija isaatiin yeroo isaan booji'amu. Arge Isaayaas garuu akka kanaa miti boojuu dura dubbataa ture jedha. Waa'ee booji'amuu isaanii, waa'ee yoo abboomamuu baatan akka isaan badanii, waa'ee gooftaa isaa ta'e waa'ee warra kaanii hundumaa booji'amuu isaanii dura dubbataa ture. Isaayaas jechuun Iyyaas dhuma irratti akka kunoo Iyyaasuu, Jooshuwaa, Iyyesuus, Iyyaas, kana Iyyaas, Eeliyaas, something Iyyaas warri jedhaman hundumtuu waa'ee fayyisuuti. Fayyisaan immoo yoodha Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf walumaa gala amma maqaa ergamoota qulqullootaa, ergamoota warra Hafuuraa yookiin immoo maleekota yoo argitani maqaan isaanii baay'een Gabri'eel, Mikaa'el, El, Suraafeel, El jedhu. Eliin sun Waaqayyoon ibsaa jedhu. El jechuun Waaqayyoodha. Akkuma kana Isaayaas, Ermiyaas, Eeliyaas, Iyyaasuu, kan of keessaa qaban baay'een isaanii yookiin guutummaatti waliigala hiikan isaanii Waaqayyo yookiin immoo Yesuus Kiristoos fayyisaa jechuudha. Kanaaf Isaayaas jechuun Waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Kanaaf barri isaanii gara bara 760 680 jedhu kana jechuun boojuu dura otoo boojuutti hin qabamin dubbachaa ture jechuudha. Yaadni isaa isinii galee? Kanaafuu yoo xiqqaate namni kun nama gara waggaa 80 ta'u raajii dubbachaa ture yookiin umurii waggaa 80 ta'u boqonnaa 6 irratti in argattu. Boqonnaa 6 irratti saba Isaayaas manatti fakkaata hundi gurbaadhe. Isaayaas waamuusaa bara mootichi Uziyaan mootichi du'e jedha. Boqonnaa 1 irratti bara mootii Uziyaa jedha. Inni immoo kan immoo mul'ata argeera jedhu bara mootiin Uziyaan du'e jedha jechuudha. Argitan miti bara Uziyaan du'e immoo mul'ata akkanaan argee jedhetu boqonnaa 6 irratti akkamitti Waaqayyo akka isa erge boqonnaa 7 irratti immoo Ahaazitti Waaqayyo gooftaan akka erge isa kana dubbata jechuudha. Mootota isaan wajjin turan haasa'u kan jedhee sana booddee immoo otoo barri boojuu sun hin dhumin inni bakka tajaajila isaa xumuree taa'ee jechuudha. Okay. Raajiin Isaayaas badiisa Israa'elii asoo hin raawwatamu sana yookiin bittaa boojuu isa boojuu booda Baabiloonii sana fa'ii argisiisaa jedha. Macaafni qulqulluun kutaa lamatti kan Isaayaas jechuudha. Kutaa lama irratti akka qabadamu kaa'aa san duraan isiniin jedhee wannoo isaa isinii xumuree kaa'ufanii sabni Waaqayyoo yookiin immoo addunyaan marti firdii fayyina lamaanuu kan kaa'aman akka taa'ee ibsa. Akka isin jedhe Isaayaas jechuun maqaan isaa Waaqayyo fayyisaadha. Kitaabonni gara jalqabaa waa'ee firdii, waa'ee adabbii Waaqayyoo, waa'ee dheekkamsaa, waa'ee cubbuu isaanii isa kana yeroo ibsu kitaabonni gara booddee immoo waa'ee abdii isaanii deebi'anii ka'uu isaanii fayyuu isaanii isaan fuuldura jiru. Keessumattuu immoo waa'ee masiichaa argisiisu jechuudha. Boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti jecha Amaanu'el jedhu argattu. Yesuus yookiin Waaqayyoon wajjin jechuudha. Amaanu'el kan immoo dhuftanii Maatewos keessatti boqonnaa 1:23 irratti argattu. Kanaafuu walumaa galatti baay'inaan waa'ee kanaati jechuudha. Boqonnaa 53 irratti immoo waa'ee hoolichaa argattu. Hoolichi akkasiidha qalamuudhaaf adeeme hin dubbannee homaan hin jenne inni akkasiidha madaa'uu isaatiin immoo nuti hin fayyine jedha jechuudha. Isinii galee kanaafuu waa'ee abdii, waa'ee fayyinaa isa kanaa fi waa'ee gooftaa keenya Yesuus walumaa galatti dubbata jechuu barbaadetan. Kana yaadota gurguddoo isaan kanaa ilaalladha. Waaqayyo isa qulqulluu kan Israa'elii kan jedhu yeroo baay'ee caqafame jedha. Iddoo kanatti gara 30 kaa'ame. Israa'el saba qulqullaa'aa akka ta'e boqonnaa 62:12 jedha. Yerusaalem magaalaa qulqullooftuu Waaqayyo akka taate boqonnaa 48 lakkoofsa 2 jedha. Fi gaara qulqullooftuu sabni warri ormaa akka isaa waaqeffatanii Waaqayyo akka isaan waamu kakuu moofaa keessayyuu ta'anii
Isaayaasumayyuu ta'ee raajjiidhumayyuu ta'anii kakuu moofaa keessatti Waaqayyo saba warra ormaas waamadhuma ture jechuudha. Kakuu haaraa keessatti dingata itti bahee Waaqayyo amma kakuu haaraa keessatti iddoo garaagaraatti hin argina miti wangeela iddoo hundumaan akka geenyu Phaawulosii sabni warra kan saatii ta'an isa dhaga'uu dinnaan saba warra ormaatiif akka ergame Yesuus immoo hunda'uun yeroo tokko maal akkan saba ormaatiif hin ergamne saba warra mana Israa'elii badanii kan ergame malee jecha akka inni ture hin beektu. Hin beektu garuu Waaqayyo karoora Waaqayyoo keessatti jalqabumsaa yeroo Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin ilma godhee ilma jedhamee yeroo uumamu inni dhufee fannifamuun akka sarara jiru yeroo jalqabamu kakuu Waaqayyoo keessatti biyyi lafaa jira jechuudha. Guutummaan warra ormaa warra firaa otoo hin ta'in. Akkaataa adeemsa fi akkaataa yeroo isaatu akka kana malee. Kanaaf Isaayaas keessatti wanti Waaqayyoo kun wanti fayyina kun wanti jireenyaa kun namoota warra biyya ormaa yookiin immoo saba Israa'eliin ala warra ta'anillee akka jiru argisiisaa jechuudha. Okay. Waa'ee dhalachuu Yesuus sana ammas hin jedheedha boqonnaa 7 keessa jira. Waa'ee jireenya Yesuus boqonnaa 61, waa'ee du'a isaa boqonnaa 52 keessa jira. Waa'ee du'aa ka'uu isaa boqonnaa 55 keessa jira. Kanaaf guutummaa irratti macaafni qulqulluun raajotaallee waa'ee dhuma gooftaa keenya Yesuus yaasaa jechuudha. Inni itti aanu macaafa Ermiyaasiti. Macaafa Isaayaas irratti namni yaada yookiin gaaffii qabu yoo jiraate. Yaada yookiin gaaffii qabu walumaa gala macaafa Ermiyaasii waan barattan irraa waan dhageessan irraa ta'e. Kan Isaayyaas raajichaa ani kan hin hubadhe Waaqayyo eebbisu abdii hundumarraa isaan kana hunduma keessaa lakkoofsi isaa dheeraadhaan otoo faarfannaan dabalatini Isaayyaas raajichaa boqonnaa 66 qabu kana keessatti waa'ee baricha yeroo jalqabaati. Akkasumas illee as keessatti kan inni dubbatu kan inni keessaa baradhe keessaa waa'ee Kiristoos Yesuusiin ganaa yeroo ammaa kana kan ta'u otoo hin ta'in ganaa isaa abdii dhufu sana kan inni dubbatu. Fureen biyya lafaa inni ta'e Kiristoos Yesuusiin akka dhufu baay'eetti Isaayyaas raajichaa keessatti akkasumas immoo afaanuma Isaayyaas raajichaatiin akka dubbatame inni dubbatame kunis immoo akka raawwatame amma fakkeenyaaf dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas immoo fureen biyya lafaa dhufuunsaa eenyuudhaan dura dubbatame jedhee namni sun gaafate yaadni qosatu na gaafate karaa gooftaa keenyaa karaa Yesuus Kiristoos gara keenya ofuusaa kan dubbate karaa Isaayyaas raajichaa akka ta'e as keessaa hubadheera jechuudha. Taatee duraa akkasumas immoo waa'ee baricha yeroo si'asaniitii fi akkaataallee fureen keenya gara biyya lafaa dhufu akkaataa isaan dubbatamaa ture. Inni dubbatame sun immoo raawwatee akka isaan argamu isa kana. Gooftaan isaa eebbisu namni itti dabalu yoo jiraate yookiin namni gaaffii qabu yoo jiraate yeroo muraasatiin eegaa yoo ta'u baate garuu gara kanatti deemna. Macaafni Ermiyaas boqonnaa meeqa qabaa? Ermiyaas raajichaa. Boqonnaa 50 boqonnaa 50 meeqa? Ermiyaas keessan boqonnaa meeqa qaba? Faaruu isaa Ermiyaas raajichise. Faaruu malee 52. Okay. 52. Yaadumatti qabachuun gaarii jedhanii. Boqonnaa 52 qabaa. Isaas boqonnaa 66 qabaa. Akkaataa barreeffama Isaayyaas Ermiyaas
akkaataa barreeffama Isaayyaasii fi Ermiyaas gidduu jiru irratti yoo ilaalle barreeffamni kan Isaayyaasii baay'inaan walaloo fakkaata, kan Ermiyaas immoo seenaa fakkaata, walaloos qaba. Yeroo darbe akkasitti himee macaafonni raajotaa macaafota walaloo kan nuti jenne macaafota sanaadha. Macaafota yeroo darbee baranne malee macaafonni baay'een isaanii kan Iyyoob iyyuu dabalatanii bifa walalootiin waan barreeffaman fakkaatu. Kanaaf macaafonni raajotaas macaafotuma walalooti, garuu macaafota qo'annaa akkanuma ta'utti macaafota raajotaa jenne jechuudha. Akka waan faaruu wayiitti barreeffama. Macaafonni Ermiyaas, macaafni Isaayyaas amma baay'ee isaa seenaa of keessaa hin qabu, ergaa of keessaa qaba. Macaafni Ermiyaasii garuu baay'ee isaa seenaa of keessaa qaba. Seenaa Ermiyaasii akkamitti asiin bu'ee, akkamitti asiin ba'ee, akkamitti asiin hidhamee, asiin akkamitti lafa bitatee, akkam ta'ee isa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Yaadni kooti ni galee? Okay. Macaafota Ermiyaasii amma macaafota Isaayyaasii amma nuti Isaayyaasumatu barreesse jechuu dandeenya. Waa'ee eenyu barreesse bara meeqa barreeffame isaan akkasii dabalaa qo'adhaa sirriitti bal'isaati jechuudha. Nuti amma gubbaasaa fi irraa gaariidha yoo arganne macaafota Ermiyaas illee barreesse namni kan biraallee Baarok beektu yeroo darbe kaafnee turre akka kanaa jechuudha. Namoonni kan biraallee barreessaniiru ta'uu danda'a kan jedhu keessaa qabnaa jechuudha. Baarok hunda'uun Ermiyaas caala Baarok barreessuu irratti gargaaruu danda'a yaada namoota isin kun. Kanaaf Ermiyaas immoo Isaayyaas booda wannoodhaan iddoo isaan itti walirra wannoo yoo jiraatan iyyuu bara isaa isinitti meeqamiti amma Isaayyaas akka namoonni yaa'anitti 760 gara 680 yoo ta'an immoo inni kun Ermiyaas gara 626 kaasee amma 586 naannoon 886 jechuun naannoo sabni warri isaan kun booji'amanidha. 626 kun gara 588 jechuun naannoo jarri isaan kun booji'aman isaan kumtuu Baabiloonitti naannoo isaan booji'aman jechuudha. Kanaafuu macaafni Isaayyaas caalatti immoo macaafni Ermiyaas seenaa isaa sirriitti wannoo godhee nuuf kaa'a. Macaafni Isaayyaas akka isaan Baabiloonitti galan akka isaan yoo deebi'uu baatan yoo gara Waaqayyootti deebi'uu baatan Waaqayyo isaan adabu isa kana nuuf kaa'a. Raajiidhaan. Macaafni Ermiyaas immoo seenaadhaan nuuf kaa'a. Deebi'aayis jedhetti agarsiisa. Raajii aanisitti raaja. Waaqayyo akkasiin godhaa jedha. Isaanis immoo yeroo isa raajii numtu sun immoo deebi'an manumatti isaan irratti raawwatu immoo argitu jechuudha. Kanaafuu macaafa Ermiyaas keessatti raajis seenas argitu. Seenaa isa kan moototaas, seenaa isa kan ofiisaatis, seenaa isa kan saba Israa'elis kaa'a. Macaafota Isaayyaas keessatti garuu baay'inaan eenyusaa qofa argitu. Walaloosaa keessa raajii isaa qofa, ergaa isaa qofa argitu jechuudha. Kanaafuu macaafni Ermiyaas kun dheeraadhaa jedhama. Macaafa yoo qo'atan baay'ee namaa galuu danda'udha. Seenaa Ermiyaas qaba. Ermiyaas mataan hundi isaa akka zinnamaa Waaqayyoon fayyisa jennee isa kana immoo Waaqayyoon hin muuda jechuudha. Afaan Oromootti yeroo deebisuu kan isaa Waaqayyoon muuda'edha. Raajiin isa kanaa gara dhumaa Israa'el gara boojuutti dhiyaachuu jala kan ka'edha jechuudha. Kanaafuu Ermiyaas fi Isaayyaas yoo tartiibaan kaa'aman homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Akkuma macaafa qulqulluttuu Isaayyaas booddee Ermiyaas jira jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Yaadni isaas ni galeen inni haasaa jiru. Okay. Kanaaf qalbii waa'ee jijjiirannaa, waa'ee deebi'uu, waa'ee cubbuutti gaabbuu kan hundumaa isaanitti agarsiisaa ture. Kan hundumaa ija isaan argine. Iji isaa kan inni argee didanii adabbii isaanii sana argee jechuudha. So jireenyi Ermiyaas irraa kan arginu mataa isaa foonummaa isaa irraa saakrifaayisii inni godhe irraa aarsaa inni ta'e irraa rakkina inni keessa dabarse irraa ciniinsuun inni ta'e irraa kan arginu ciniinsuun ofiisaa jireenya mataa isaatii irraa saba isaatiif jecha otoo waan tokko rakkoo biraan qabaatiin otoo cubbuu biraan qabaatiin otoo wanti ta'e wannoon jedhu namni Waaqayyo garaa isaatti otoo garaa haadhatti otoo inni dhalatin iyyuu cal jedhetuma bakka raajii taatee isa uume argitanii. Waaqayyotu raajii taatee uume bakka namni kun filannoo isaas miti jaalalaas hin qabu barumsas hin qabu wannoo ta'ees miti hin argisu jechuudha. Boqonnaa tokkorraa kaasanii soo Waaqayyotu didee isa dibee isa wannoo godhee isa erge mucaa daa'ima xinnoo kana jechuun otoo daa'ima iyyuu hin ta'in otoo dhiigni iyyuu walitti hin dhufin otoo maaloo isa jedhan iyyuu haati abbaan isaanii wal bira iyyuu wannoo hin jedhin Waaqayyo Ermiyaas raajiidha jedhee beekaa jechuudha. Qilleensa kana keessa callee waan hin jirre keessatti. So nama filannoo ofiisaatiin gara kanatti hin dhumnetu
jireenya cinqatii akkasii dabarsee saba sanaaf dabarsee aarsaa ta'ee boollatti gatamee mana hidhaatti gatamee eegamee jireenya sansaa dhiisee waa'ee jiruuf jireenyaa wanta nuti amma jennu wanta nuti amma hojii jennu barumsa jennu kana hundumaa dhiisee hojii waaqayyootiif jecha isayyuu hojii waaqayyoo hojjetee otoo nyaatee dhugee bulee rakkoon qabu gidiree jiraate. Fakkeenyi kun kan inni ibsu jedhu kan inni ibsu fakkeenya waaqayyo saba isaatiif jaalala inni qaburraa saakrifaayisii inni godhu. Saakrifaayisii Yesuus Kiristoos saba kanaaf jecha aarsaa Yesuus Kiristoos ofii isaa dabarsee saba kanaaf kennu jechuudha. Raajiin kana caalaa ofiif kennu jira. Hin fuunee, hin dhallee, hin godhannee, waan goonee guyyaa tokko bashannanee hin baanee gastaawusii dhaqee hin tajaajillee namni tajaajila isaa dhagee haaleluyyaa hin jenneeni guyyaa tokko konferansii waamne wannoo hin jenne garuu tajaajila waaqayyo garaa haadha isaatii keessatti qo'ateedha dubbiin isaa mi'aawu waan ta'u namni isa dhaga'u hin jiru gurraan qabu boolla keessa bu'aa mana hidhaa keessa bu'aa kana hundumaa amma dulloomee aarii baasee maal jirti. Kana hundumaa keessaa immoo raajii isaa keessaa namni itti fayyadamee oolee kan hin jirre booddee dabarri isaa wannoo jedhee booda lafa ofii bitatee isayyuu dhaala kan hin qabne kana zariin isaa zarii warra mana waaqayyoo keessaa zarii lubootati. Abbaan isaa eenyuun ni yaadattu? Ani Ermiyaas Abbaan Ermiyaas eenyu? Ani yaadadha. Hilqiyaadha. Dhagaa garbi isaan hin beeku iyyuudha. Zarii warra waaqayyooti, zarii luboota waaqayyooti. Inni raajidha. Boqonnaan torba waa'ee dhimma mana qulqullummaa of keessaa qaba. Boqonnaan torba tokko waa'ee kakuu haaraa. Waa'ee taabotaa yaadattu mana achi keessatti saanduqa kakuu waaqayyoo yeroo isin baay'attanii biyya keessa guuttan namni yaadatu hin jiru kan jedhu. Yaadattu? Sababii kanaatiif waa'ee kakuu haaraan dubbataa. Waa'ee mana qulqullummaa waaqayyoon dubbataa. Ermiyaas akkasiin jedhee macaafa dheeraadha. Ani haasa'uu garuu dhuunfaadhaan immoo waamicha waaqayyoo Ermiyaasii qophaa'eera. Waa'ee biyya Yihudaatiif kan dubbate jira. Irra caalas immoo inni kan irratti tajaajilaa tures kan gadi amma fudhatamanitti seenaa isaanii hundumaa waggoota 70 gadi baddu jedhanii isaan gorsaa isaan eenyuchaa isaan ifichaa tures kan hidhameefis kan gara waan hundumaa rakkina keessa galeefis warra Yihudaatiif baay'inaanii ergaa kan biraa fi kan warra Israa'elootaa qabaachuu danda'a garuu ergamni isaanii jalqabaa isaan kanaaf jechuudha. So boqonnaa baay'ee nama kanaa keessaa kan isin argitan gidiraa isaati argitu. Waa'ee Ermiyaas yoo argitan jaal jettee boqonnaadhuma Ermiyaas macaafa isaa yoo dubbiftanii boqonnaan isaa irra caalaan isaa gidiraa isaatiin haasa'a. Gidiraa isaatiin haasa'a. Seenaa isaa haasa'a. Seenaa isaa sanarraa kaasee waaqayyoof jecha waan inni aarsaa ta'e haasa'a. Namni ani raajiidha jedhu tokko macaafa raajii kanaa raajii boo'u jedhamee kaa'ama. Raajii imimmaanii yookiin raajii boo'u. Dhalatee otoo boo'uu du'e. Akkas. Sini galee. Dhalatee otoo akka kootti fataa jedhee zanaa jedhee mana baagaarii maaloo jedhee kireeffatee akkas ta'ee otoo hin jiraatin dhalatee boo'ee amma du'utti boo'aatuma dhufa. Kanaaf raajii imimmaanii jedhama jechuudha. Guyyaa gaaf tokko fataa jennu hin beeku inni waan maa jechuudha hiikan isaa dhalannaan raajiidha. Duunaan raajii akkasii jechuudha. Filannoo mataa isaatiin turre. Saba waaqayyo warra hin ta'iniifis kan dhiyaate of keessaa qaba. Akkuma isin jedhee Isaayaas of keessaa qaba. Waaqayyo dhumarratti xiqqoo Ermiyaasiif garaa laafe bakka ati kana booda hojii kee hojjette yeroo keessatti amma immoo xoorataa bahii si xiqqoo ishii boqadhuu dhaqiitii lafa bitadhuuti taa'ee yeroo hin jedheen jira jechuudha. Yeroo waaqayyo yeroo bakka xiqqoo boqachise amma dhumaatti. Macaafota kakuu haaraa keessatti Luqaas yeroo qo'annu Yesuus Kiristoos bartoota ergee bartoonni dhaqanii seexana baasanii dhukkubsataa waan godhanii dhufanii gammadanii garummoo dadhabanii kanaaf kan akkana goone akkas taane jedhanii fuudhee gara qoomnitti haa boqotan jedhee isaan baaseera. Yaadattu? Yaadattu? Yeah. Okay. So
gara qoomni isaan baasee kanaaf Waaqayyo akkuma biyya lafaa irrattuu gatii keenya deebi'ee nuu kenna jechuudha. Amanamummaa hojii isaatiif akka waan ta'annoo tokko calji'ee dugda duwwaa nu ari'ee wannoo jedhee mootummaadhaan Waaqayyo qofaaf nu qopheessee bakka jedhamu miti jechuudha. Bartoota sanaanii mootummaa Waaqayyoo keessatti galmee mootummaa Waaqayyoo irratti maqaan keessan galmaa'uudhaaf gammadaa kanarratti baay'ee isin hin gammachiisin jedhee jechuudha. Haa ta'u garuu jedhee boqonnaa fudhadhaa dadhabdanii dhuftan jedhee mandara keessaa qoomnitti baase jedhaa garuu qoomnitti yeroo baasu immoo namoonni dhaga'anii garasiin turanii amma isaan akkatti illee biddeen nyaatan amma isaan dhabanitti isaan rakkisanii Yesuus immoo hin oo'eefi jedha namoota. Inni kunis jira immoo mootummaa dadhabanii wannoo jedhan immoo deebi'anii biizii ta'anii otoo dadhabanii jiranuu tajaajilanii boqochuudhaan immoo otoo qabanuu deebi'anii dadhabbiitti jiranii otuma jedhanuu dadhabbii kan biraa dabalachuun jira garuu Waaqayyo foon keenya kanaafis himna jechuudha. Macaafota Ermiyaas keessatti fakkeenyota baay'ee argina. Fakkeenya Ermiyaas keessa jiru namni yaadatu jira. Fakkeenyota Ermiyaas keessa jiru. Waa'ee boojuu ilaalchisee boojuu waggaa 70 ta'uusaa fakkeenya maaliitiin ibsee? Wanti inni ittiin ibsee jira. Waa'ee suphee jalqaba yeroo Waaqayyo isa waamu maal akka inni argu kan inni gaafate Ermiyaas immoo miti. Lakki Ermiyaas miti. Okay. Isaayyaas maal argita? Moo Ermiyaas? Waa'ee muka harbuu, waa'ee suphee suphee rooftuu. Okay. Waa'ee qambarree. Ermiyaas. Kanaaf fakkeenyota Ermiyaas keessatti waan baay'ee argitu. Isaan kan biraa keessaa ta'uu danda'u garuu Ermiyaas keessatti fakkeenyota baay'ee argitu. Fakkeenyattiin Waaqayyo saba isaa wannoo godhe. Kanaafuu garaan Ermiyaas mataan isaa garaan Ermiyaas jireenyi Ermiyaas ittiin jiraate garaa Waaqayyo saba isaatiif qabudha. Kanaafuu Waaqayyo Ermiyaas yeroo waamu Isaayyaas yeroo waamu Isaayyaas ani saba xoraa gidduun jiraadhaa jedhetu Waaqayyo guddummaa isaa adda argee booda wanan du'ee jedhee jenna Waaqayyo arraba isaatti buusee akka isa qulleessee isa ergee Ermiyaas garuu ani daa'ima jedhee mucaadhaa jedhee jennaan ani daa'ima mucaa ofiin jedheetu mallattoo kennee fi milikkita fakkeenya garaagaraa kennee fi jennaan sirriitti argee maal argita jennaan akkama argee jedhee jechuusaan akkasii jira waa'ee xuwwee yookiin waa'ee suphee dhooftuu jira waa'ee qodaa suphee inni kun beekama waa'ee muka harbuu jira wanti fakkeenya jedhame baay'eetu keessa jira isin jechuu barbaaden. Macaafonni ittaanan macaafota faaruu Ermiyaasiti. Faaruu jechuun yookiin saqooqaa. Faaruu jechuun faarfannaa jechuun garaagarummaa qaba. Bakka kanatti to'achi keessa seeninni Ermiyaas raajichaa Ermiyaasumaatu barreesse jennee fudhanna mitiire. Yaa akkasuma jedhee fudhadhu namni gargaarees namoonni gargaarees jiraachuu mala jedhi. Macaafni Ermiyaas macaafa guutuutti barreeffame ta'uu dhiisuu danda'a. Macaafota isaaf ergaasa baay'ee keessaa kanaaf jiraachuu mala. Macaafa Baarok namni dubbisee beeku jira? Macaafa Ortodoksii macaafa Baarok. Ofaatti illee lakki namni dubbise hin jiru. Barreessaan Ermiyaas Baarok jedhamee yeroo baay'ee Baaroktu gargaara wanta jedhamu malee macaafa Baarok kophaatti hin dubbifamu. Haa ta'u yoo argattan isa dubbisaa macaafni Baarokis jira. Macaafota garuu macaafa qulqulluu keenya keessa hin jiru. Kanaafuu Baarok garuu macaafa Ermiyaas keessa jira. Keessumattuu naannoo booddee keessa yeroon inni ergaa erguu macaafota isaa keessaa kan galaanatti darbadhu dubbisi ergaa isaa sana booda jedhamee jira. Kan inni itti ergee jira, kan inni barreessee jira jiraachuu mala. So gara dhumaa macaafota sana dubbisaa jechuudha. Garuu Ermiyaasumatti barreessee Baarokis yookiin namoonni kan biraas gargaaraniiru jennee ilaallu jechuudha. Akkasii wayyuu. Akkasii wayyaa jennee gaarii yaada. Faaruu Ermiyaas keessatti gaaffii qabdu Ermiyaas irratti. Ani gaaffii hin qabu otoo hin ta'in teeolojiin humtuu akka inni barsiisutti dhimma ijoosaa waa'ee
Ermiyaasiin keessatti waa'ee cubbuutii fi waa'ee firdii wanta Waaqayyo fuulduratti ta'uuf jiru akka inni dubbatu hima. Okay. Isa kan akkamitti fudhachuu dandeenya? Yaadamoo gaaffiidhaan matee kaasa. Akkuma gaaffiitti yoo ta'u iyyuu amma barsiisonni beektonni teeyooloojii kan isaan barsiisanii bakka macaafa Ermiyaas raajichaa kana boqonnaa tokkumaa kaasee haga dhaqee 52 ga'u kanaatti jecha ijoo isaa cuunfaa isaa gaafa fudhannu waa'ee cubbuutti fi waa'ee firdii wanta Waaqayyo fuulduratti ta'uuf jiru akka inni dubbatu ibsaa jira. Isa raawwatamuudhaaf jiru isa karaa Ermiyaas raajichaa isa raawwatamuudhaaf jiru dubbata jennee fudhachuu qabna. Okay, namni yaaltaniif. Namni yaaltaniif. Meerra deebi'e mee bal'atu. Akka beektonni teeyooloojii dubbatanitti Ermiyaas raajichaa kana kan barreesse Ermiyaasuma ta'ee jechi ijoon isaa keessaa nuti fudhannu bakkee kanatti kan Ermiyaas raajichaa kana akka dhimmi waa'ee cubbuu fi waa'ee firdii wanta Waaqayyo fuulduratti ta'uuf jiru akka inni dubbatu kan inni nu hubachiisu. Isa kana akkamitti fo'anna kan jedhu. Waa'ee cubbuutii fi waa'ee firdiiti mee gara fuulduraatti isa ta'uuf jiru dubbataa jira. Okay. Maarree waa'ee firdii isin qaba mitiiree macaafni namichi kun kan inni raaju wantoota gara fuulduraa fi akkuma amma abdiin nu ibse baay'eensaa isaan kanadha waa'ee saba Israa'elii waa'ee suphee fa'aa fakkeenya waa'ee suphee gaafa kaasu suphee dhooftuun maal akka ta'e fakkeenyaan gaafa dubbatu sabni sun Waaqayyo fuulduratti akkamitti akka ibsamuu danda'anidha mitiiree kan inni dubbatu. Kanaaf kana of keessaa hin dhabu jechuudha. Kan wanta baay'ee yoo ibse iyyuu kana of keessaa dhamaaree akka amma abdiin nu ibsetti. Okay. Kan akka kootti. Isaan kun wannoon yeroo jalqabnu raajiidha kan nuti jennu raajii waan gara fuulduraa dubbataa inni isaas irratti noo kaafnu raajii waan gara fuulduraa dubbataa. Gara fuulduraa dubbataa immoo yeroo jennu yeruma isaanii sana keessa kan jiru dubbataa. Yeroo booddee kan ta'u dubbataa amma yeroo nuti amma jirru kana keessa kan ta'u bara booddeetti bara dhumaatti kan ta'u dubbataa. Already nu booddee ammayyuu ganaa kan ta'u dubbata. Kanaafuu kan raawwataman kan ganaa raawwataman kan raawwatamaa jiran kan ganaa iyyuu raawwatamne jiru. Kan dhufaatii gooftaatiin qofa raawwatamanii sana booda ta'an jira miti akkasiidha. So macaafni Isaayaas yeroo dubbifnu kana seentariin isaa jennee macaafota jalqabaa amma manaatti mana kana booddee amma manaatti ammanaa jenna. Macaafota raajotaa keessa bal'inaan kan jiru cubbuurraa deebi'u yookiin qalbii geeddarachuu amma kan Ermiyaas cubbuurraa deebi'aa qalbii keessan geeddaradhaa gara Waaqayyootti yoo geeddarachuu baatan akkana taatu jedha jechuudha. Sabni sun cubbuurraa deebi'anii qalbii isaanii geeddarachuu waan didaniif akkuma inni jedhe akkas ta'anii ijumsaatiin arge raawwatame. Sana booddee immoo cubbuurraa deebitanii qalbii keessa waan diddaniif waggaa 70 adabamu. Waggaa 70 adabamtanii immoo 70 booda immoo deebitanii dhuftu. Kun immoo maalidha? Abdiidha. Abdiidha jechuudha. 70 booda deebitanii dhuftu abdiidha. Yeroo immoo isin dhuftan sanaa 70 yeroo ga'u sana immoo Waaqayyo immoo diina keessan sana irratti hin farada. Eenyu irratti Baabiloon irratti immoo argitanii. Kanaaf waa'ee saba Waaqayyo qoodan ta'in immoo waa'ee diina irratti immoo faradu. Macaafni qulqulluun kanaafuu guutummaa isaa irratti macaafa Ermiyaasii gidduutti qalbii keessan deefadhaati deebi'aa gara Waaqayyootti kan jedhu. Qalbii geeddarna.
cubbuu sabni sun cubbuu hojjete already kaa'e seenaa isaa maal akka isaan godhan iyyuu isumayyuu waan akka isaan godhan wanta cubbuu irraa deebi'aa jedheef jechuudha. Kana qofa immoo miti macaafni Ermiyaas warra biraatiifis dubbate warra akka Baabilooniif kan biraa ollaadhaaf saba warra kaaniif dubbate jechuudha. Kanaaf macaafota raajotaa kan isa eeggisiisu mataasaa jalqaba qabaa, ergaa qabaa, sana booda immoo cubbuutti yoo kufe adabbii qabaa, ergaa qaba Waaqayyo hin kufinaa, hin akkas hin ta'inaa, deebi'aa. Hin deebita yoo ta'e immoo firdii itti eegata, firdii qaba jechuudha. Firdii sanatti immoo kuftee yoo ta'e firdii sanatti kuftee achumaan hin baddu. Waaqayyo firdii sana keessatti si adabee, si rukutee, si qixaaxee, si agarsiisee, si deebisa. Abdiidha immoo. Deebitee abdii godhatta. Sana booddee diina kee sana adabaa jechuudha. Akka kanaadha ammatti wannoo isaa yoo argite. Kanaaf jettu eenyuun qabu jechuu barbaadetan. Akkasitti yoo fudhatte waan namaa qabu miti jechuu kan jedhan. Wanti liqeeffamne yoo jiraate. Lakki waaqessan eebbisu. Okay. Faaruu Ermiyaas xiyyeeffannaan isaa inni guddaan faaruudha. Faaruu fi faarfannaan tokko miti. Faarfannaan galataa, Waaqayyoon sagaduu, Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon jajjachuudha. Waaqayyoon faarfadhaadha. Faaruun garuu gadduudha, gadoof deebisuudha, kadhachuudha jechuudha. Bifa akkamitti afaan Oromootiin akkam jennaan saqoo qaba. Faaruu bichaa osoo hin ta'in faaruu. Amma yeroo fakkeenyaaf mucaan dhiyoo kana faarfattuu jalaa du'e miti. Yeroon faarfattu ishiin yaa gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u jettee faarfatte jettanii yaaddu. Kan ishiin faarfattu situ kennee si fudhatee waan hundumaa maqaan kee haa ulfaatu akkas jettee. So kuni gadda garaa ofii sana keessa jiru maal jedhama miira garaa ofii miira gaddaa garaa ofii sana keessa jiru fuudhanii Waaqayyo kun agarsiisuudha inni. Angorgoroo maal kan jedhan tokko jechuudha. Inni galee akkas faarfannaa jechuun garuu gammachuu galateeffannaa galata mataa isaanii eenyu keessa jiru Waaqayyo kaa'u. Inni sun garuu gadda garaa ofii sana keessa jiru bifa faaruutiin sanni baatee mul'atedha. Kan Yerusaalemitti inni kun immoo yeroo Yerusaalem jigdu, yeroo Yerusaalem gadditu, yeroo Yerusaalem diigamtu, yeroo manni ishii qulqullummaan guutamu, dallaan ishii yeroo diigu, yeroo diinonni ishii marsanidha jechuudha. Inni wayyoo jedhee boo'uu jalqabu jechuudha. Kanatti akkuma inni boo'ee garuu jedha deebi'ee immoo garuu achuma keessatti iyyuu immoo kanuma keessa immoo abdiin jira. Kanuma keessa immoo abdiin jira. Fakkii hin boo'aa faaruudhaan Waaqayyo fuulduratti gadeenyuudha. Kana booda namni nu yaadatu hin jiruudha. Mandarri dur namni keessa turee ture akkamitti ontee akkamitti duwwaa taanee wayyoo ayyaana namni gara gaaraatti tol ba'u akkamitti dhabamee jedha jechuudha. Inni kun piraaktikaalii argee garaan isaa Waaqayyo fuulduratti namni qalbii geeddarachuu didee baafamatti gadeenyuu mandarri biyya ormaatiin irra jitamtee saamamtee adabbii amma kana ga'u kolfa namoonni irra manni qulqullummaa Waaqayyo maqaa Waaqayyo arrabsamu kana hundumaan taa'ee ilaalee gadda garaa isaatiin Waaqayyo hundatti faarfate garuu wanta adda isa godhu gaddee achumaan rafee bakka kana booda abdiin hin jiru dukkaneessee otoo hin ta'in boqonnaa 3 keessatti kana booddee ammayyuu deebi'ee immoo abdiitu jira jedha. Lakkoofsa 22 irratti maal jedha? Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef gaarummaa isaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne jedha. Araarri isaa immoo ganama aareeffamaa. Dhummaan isaas baay'eedha jedheetu iddoo kaanitti otoo Waaqayyo qooda nuuf hin hambifne ta'e kan jedhu jira. Otoo Waaqayyo qooda namoota muraasa keessaa haftee akka hambaatti nuuf hin hambifne ta'e hin banne ture jedha. Kanaaf kottaa abdiin hin jira Waaqayyo iddootti nu deebisaa barri tokko hin darbaa yeroon isaa hin jira yeroon kun nurra hin ga'a lakkoofsa 61 yaa Waaqayyo ga'oo isaan anatti ga'isan wanta isaan natti qoratan hundumaa dhageessa ta'etu Waaqayyo gooftaan rakkina Yerusaalem diigamuu isaa maqaa Waaqayyo arrabsamuu isaa sabni isaa tuffatamuu isaa abaaramuu isaa gaddeebi'uu isaa caccabuu isaanii daaraa ta'uu isaanii Waaqayyo fuulduratti dhiyeessee Waaqayyo achi keessa araara waan godhuuf Waaqayyo gooftaan deebi'ee nu kaasaa deebi'ee nu ijaaraa isa jedhu abdii qabaa jechuudha. Abdii sana kaasetu kaa'ee xumura. Abdiin sun immoo abdii isa yeroo isaan booddee deebi'anii ijaaramaniiti jechuudha. Raajiidha jechuudha. Okay.
Kanaaf faaruu jechuun irra caalaa yeroo namni du'e fa'ii isa faarfatan yookiin sirna garaagaraa gaggeessuudhaaf jechuudha. Yeroo awwaalchaa fa'iiti barrisaa baru manni keessa jiraachaa turetu bara mootota Yihudaa sana amma isaan dhaqanii Gibxitti gadi fudhatamanii wannoo jedhanitti jechuudha. Amma macaafni qulqulluun isaa raawwatamutti dhuma macaafa isaati irratti mootii maqaa mootiitiin xumura. Mootiin Ebeluusaa jedhamuusaa mootiin Ebeluusaa fudhatamuusaa mootiin Ebeluusaa akkas ta'uusaa sabni akkana booji'amuusaa dhuma irratti immoo mootiin Ebeluusaa mana hidhaatii immoo hiikamuusaa jedha jechuudha. Kanaaf mootiin Yihudaa sun jiraatan ture sanatti kan inni raajidha jechuudha. Amma manni qulqullummaa yeroo diigamu sabni mandara Yerusaalem yeroo diigamu yeroo qabamu yeroo hundumaa isa macaafa faaruu keessa jira jechuudha. Inni faaruu hangaddaanii deebi'ee qabatee harka Baabiloonitti kufuu isaaniitti waa'een mata dureen isaanii guddaan diinonni dhufanii qabaachuu isaati yaada garaa gaddaa Waaqayyo cubbuu irratti qabu sirriitti ibsaa. Waaqayyo hojjennoo cubbuu isaa irratti qabu hin jiru. Har'as Waaqayyo cubbuu akka adabu sirriitti nutti agarsiisa jechuudha. Waaqayyo araara qabeessa sirrii abdii qabna sirrii agaruu cubbuu adabu malee abdiin hin jiru araarri hin jiru jechuudha. Macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessattis immoo akkanuma cubbuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'eera. Cubbuu keenya ofii keenya kana booda hojjennuuf garuu gooftaa Yesuus otoo hin ta'in nuti mataan keenya iyyuu itti gaafatamna. Sababni isaa akka gooftaa Yesuus cubbuu abduu otoo beeknu deebinee cubbuu hojjenna waan ta'eef dhiiga isaa yakkine kan biraa dhiigni deebi'ee nu dhangala'u waan hin jirre itti gaafatamummaa mataa keenya jechuudha. Inni galee kanaaf toora qubeetiin fa'ii barreeffamedha. Isa dhaabbataa isa kan keenyatti otoo hin ta'in isa kan warra jalqabaatiniin boqonnaa 3 qubee afaan Ibraayistii lakkoofsa yookiin keeyyata walitti dhufanii jiran 3 keessatti irra deddeebi'anii kan barreeffamedha. Dhagaa dubbisaa boqonnaa 3 ulfaataa ta'uu badiisa saba Waaqayyoo yaadaa beela isaanii dheebuu rakkina wanta namarra gahu humnaan namarratti qabuu gudeeduu nama qaluu nama fixuu karaa irratti nama galchuu billaan nama godhu isa kana hundumaa kaasee taasa wanta silaa salphina saba sanarraa qabe hundumaa jechuudha. Kanaafuu faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 kaasee isa nama isin dubbisee Iksi yookiin kii kan ishiin taate Waaqayyo hin deemu araara qabeessaa jedhudha. Waaqayyo araara qabeessaa sababii kanaatiif deebi'ee iddootti nu deebisa jedhudha. Inni guddaan isaa amanamummaa Waaqayyo sabni sun cubbuu hojjeteera badeera kan hojii isaa nyaateera kitaaba isaanii jalqabaa amma dhumaatti kan inni itti raajaa ture hundumtuu irratti raawwatame still sabni sun deebi'ee abdii qabaa jedhudha. Faaruu Ermiyaas irratti namni gaaffii qabu jiraata. Qaba. Akkuma ammaatti dubbattee dubbii sagalee Waaqayyoo isaa ibsaan isaa akkasumas immoo ijoon isaa akkuma sagalee gaddaati. Akkuma sagalee gaddaa waa'ee booji'amuu magaalaa qulqullooftuutti akkuma inni dubbatu akkasumas immoo gadda garaa isaaniitiin fuula Waaqayyootti wanta ta'e sana akka isaan ibsatanii isa kana baradheera. Gooftaan isaa eebbisuu namni kan biraatti dabaluu barbaadan yookiin gaaffii qabdan. Okay. Waggaa 30ffaatti ji'a 4ffaatti jechi keessaa guyyaa 5ffaatti jedha laga Kebaar bukkee warra booji'aman gidduu otoo hin jiru bantii Waaqaa banamee Iskeel mul'ata Waaqayyoo nan argee jedhetu jalqaba kitaabni isaa. Kana booddee ji'icha keessaa guyyaa 5ffaatti kana jechuun Yekoyaakiin mootichi erga booji'ame jedha. Waggaa 5ffaa isaatti dubbiin Waaqayyoo laga Kebaar bukkeetti biyya Baabiloonitti gara kolfee Iskeel lubicha ilma Buzii hin dhufe achitti harki Waaqayyoon irra ture jedheetu kaa'ee dubbata jechuudha. Amma Iskeel jechuudha. Macaafa boojuu keessaa akka ta'e lakkoofsa xiqqoo kana keessatti macaafa boojuu keessaa akka ta'e biyya Baabiloonitti Waaqayyo akka dubbate bara sana mootiin Yekooniyaan inni kun booji'amee waggaa 5ffaa isaa akka ta'e booji'amee biyya wannootti jechuudha biyya Baabiloonitti booji'amee akka ta'e warra booji'aman sana keessaa immoo ofiisaa piraaktikaalii keessa akka jiru kana hundumaa ibsee kaasee dubbataa jechuudha. Kanaaf Iskeel
macaafota boojuu keessatti kan nu jennuuf Hizqeel raajichi macaafota boojuu keessatti kan nu jennuuf. Kan isaatiin galee Hizqeel boqonnaa meeqa qabaa? 48. 48. Kanaaf Hizqeel keessatti iddoo amma dubbannetti Waaqayyo natti dubbate. Waaqayyo akkas jedha. Waaqayyo akkana isiniin jedha kan jedhu argitu baay'inaan. Ispeesifikii akkas isiniin jedha, akkana isiniin jedha, akkana isiniin jedha kan jedhu argitu jechuudha. Akka jeneraalitti akka seenatti qofa osoo hin ta'in akka raajitti Waaqayyo akkas jedha ilaa dhagaa akkas ta'a kan jedhu si'a baay'ee irra deemee barreeffamee jira jechuudha. Inni kun immoo kan inni wannoo jedhee bara boojuu sanaa keessaa kana jechuun Isaayyaas boojuu dura yoo jenne Ermiyaas immoo boojuu duraa kaasee amma bara boojuutti yoo jenne Hizqeel immoo Ermiyaas harkaa fuudhee bara boojuu sanaa keessatti jechuudha. Kan biraa macaafota boojuu keessaa kan biraa kamii? Hizqeel jechuun akka Isaayyaasii fi Ermiyaasii Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo ni dibaa jennee inni kun immoo Waaqayyo ni jabeessa jechuudha. Jajjabeessaa jechuun macaafa qulqulluu keessaa jajjabeessaa maqaan isaanii kan afaan Oromootti jabeessaa kan ta'e namoota akkamitti maqaan isaanii eenyu fa'i? Jajjabeessaa yookiin jabeessaa. Maqaan isaanii jabeessaa yookiin jajjabeessaa kan ta'e macaafota kakuu moofas kakuu haaraa keessas ilaala. Ilma jajjabinaati kan jedhame maqaan isaa kakuu haaraa keessa jira. Inni kun boojuu Baabiloon keessatti Waaqayyo saba Israa'elitti yookiin saba isaatti akkatti inni dubbate seenaa isaanii wajjiniin kaa'aa jechuudha. Kanaaf warra boojuu keessaa afan caalatti warra boojuu keessatti qabamanii biyya sana keessa jiran kan inni dubbatu jechuudha. Biyyuma sana keessa taa'aa jiraadha. Kan rakkoo amma kanaas hin quunnamaa. Rakkoo kanaas hin quunnamaa. Rakkoo sana immoo fakkeenyaan kan inni ibse jechuudha. Fakkeenyaniin kan inni ibse. Fakkiidhaan jechuudha. Ofiisaa ta'ee, ofiisaa jiraatee jechuudha. Ofiisaa fakkeenya sana argee waraanamee yoo waraansa ta'e waraanamee yoo rukuttaa ta'e rukutamee kallattiidhaan fakkeenya sanaan ibsee rakkoo isaan itti dhufu yookiin rakkoo isaan irra ga'e kan ibsudha jechuudha. Inni kun fakkeenya inni barsiisetu boqonnaa waamamuusaa boqonnaa lamarriidha. Boqonnaa afurii Yerusaalem akkamitti akka ishiin marfamte akkamitti akka ishiin adabamte isa kana hundumaa Waaqayyo ofiisaatii isarra kaa'e. Ofiisaa ofirra kaa'e. Waaqayyo ofiisaa raajii akkuma Ermiyaas kana jechuudha. Ermiyaas jireenya isaa jiraatee rakkina isaa xuuxatee Waaqayyo tajaajilaa jira. Inni kun immoo rakkina saba sanarra ga'ee sabni sun baatee jiru sana ofiisaa baateet qaaman jechuudha. Fiizikaala akkanatti ofiisaa baatee rakkina kanaaf baanneera. Marfama manaan nu marseera. Rakkina kanaa qabne jedhu akka itti ibsaa ture jechuudha. Inni kun fakkeenya raajii kanaan ibsameedha. As keessatti fakkeenya kana keessatti kan inni kaa'u akka waraanatti akka wannoodhaan ciisutti boqonnaa armaa afur keessatti cinaacha ciisuudhaan areeda rifeensa isaa addachuudhaaniin akka nama ulfina dhabee ulfinni irraa fuudhamee areeda fi rifeensa isaanii yeroo raajota irraa aadan wayii yaadattu akka areeda fi rifeensa isaa addateetti boqonnaa 5 keessa akka nama lola jalaa baqatuutti karaa iddoo boqonnaa dhabee gara naanis lolatti ka'ee gara siin lolatti ka'ee marfamee garatti baqatu akka nama dhabeetti akka namoo taa'ee filannoo dhabee aaduu yookiin boo'utti isa kanaa fi waa'ee du'aa haadha manaa isaatii ibsuudhaan boqonnaa adda irratti waan bakka akkaataa waan irra ga'een saba sanarra isa ga'e ibsaa jechuudha. Ermiyaas argitan itti duratee hin jedhe yaadni garaa Ermiyaas yaada garaa Waaqayyo saba Waaqayyootiin qabu wajjin wal fakkaata. Cinqatii dhiphina rakkina inni saba kanaaf jedhee baate jechuudha. Ofii sabaa tokko ta'uu hojjetan. Akkuma kana inni kun immoo Hizqeel wanta isaan irra ga'e sana kan inni itti ibsu fakkeenya qabaa jechuudha. Dacala xiyyeeffannaan isaanii waa'ee mana qulqullummaati. Biyyuma jirtan sanatti nagaadhaan akka ta'an biyyuma sanatti Waaqayyoon akka yaadatan Waaqayyo abdii akka isaaniif kennu Waaqayyo keessa akka isaan baatu Waaqayyo ittuma keessatti akka isaan gargaaru akka isaan jiraachisu biyyuma ormaa keessatti deebi'ee mul'ata argate jechuudha. Biyya ofii isaanii ari'amanii booji'amanii biyya ormaa biyya Arabaa biyya Ameerikaa biyya kan biraa keessa baqattummaadhaan deemanii achi taa'anii dhaloota achi keessa jiran sanaaf mul'ata arguu jechuudha karaa biraatiin gara keenyatti yookiin isinii dhufe
Kanaaf Ayya. achuma keessatti yeroo isiniif kenname kana waggaa 70 qabdu. Waggaa 70 qabdan kana keessatti qalbii geeddaradhaa. Amantii keessan cimsaa qabadhaa, jabaadhaa. Hin deebituu jedhudha. Waaqayyootti amanachuu keessan hin dhiisinaa. Waaqayyoo abdii isinii galeera. Waaqayyo biyya keessatti immoo deebisee isin deebisaa kan jedhudha. Gooftaan kan ulfaatee ta'u kanaafuu Waaqayyo Hisqeeliin kan waamu firdii isaan irratti taa'ee isaan nama fakkeenyaan ibsaa ture. Kana qofa immoo otoo hin ta'in akkuma kana firdii warra saba Waaqayyoo hin taane irratti firdii warra saba Waaqayyoo irratti hin taane irratti jedhu akkana isiniin jedhe duraan yeroo Ermiyaas keessaa saba Waaqayyoo yeroo sanaa miti kan adabu. Yeroo isaan sun yeroon firdii isaanii yeroo adabbiin isaanii xumurame immoo mootota sana mootii warra Baabiloon yookiin warra isaan sun warra Sooriyaati miti warri jalqaba Israa'eliin booji'an mootii warra Baabiloon yeroo bara Mardekaayi fa'i yeroo bara Daani'el fa'i yeroo bara isaan itti bilisummaa isaanii argatanii bara Asteer fa'i mootota Meedoon mootota Faares yaadattu inni harka isaan ergaa Qiiros harka isaan ergaa nan qabate miti isaas. Ayya. Mootota kana hundumaa isa abbaa manaa Asteer mootonni kun hundumtuu bara edda isaan sun adabaman yookiin karaa ittiin isaan sun adabamanidha jechuudha. Yaadni isaatiin dhufee Nabukadnezar Waaqayyo akkamitti akka adabe yaadattu? Ayya. Saba isaa booji'ee akka barbaade ta'ee booddee maal jedhee maal godhe? Nabukadnezar akkamitti adabe Waaqayyo? Amma binirraa fuudhama marga isaa nyaachisutti adabe. Akka sangaa akka horii akka Qorii allaattii nama marga nyaatu. akkasitti namummaa isaa fuudhe mootummaa isaa kibirii isaa addunyaa sana hundumaa biyyoota kana gara 120 kan ta'u yeroo inni jedhu ulfinni isatti dhaga'ame addunyaan kun akka kunannaa Yesuus seexana addunyaatti agarsiisetti ulfina mootummaa biyya lafaa ilaalee kana hundumaa namatu to'ata miti jedhe Waaqayyo adabbiidhaaf akka isa jala kaa'ee quban qaba. So akka kanatti kufee akka kanatti namummaatti deebi'ee waggaa 7 kan ta'u kan natti fakkaatu marga kan nyaate so kana booddee immoo mootota kan biraatiin yeroo isaa gabaatti mootota kan biraatiin mootummaa warra Baabiloonii adabe isaan kana raajonni hundumtuu Ermiyaas Isaayaas isaan kunis raajii warra saba Waaqayyoo adaban sana deebi'anii akka isaan adaban yeroo Waaqayyo saba isaa yaadatutti kanaaf sabni Waaqayyoo rakkina yeroodhaaf keessa jiru waggaa 70 kana jechuun yeroodhaaf isaan biratti Intamma jireenyumti keenya guutummaa ishee waggaa 70 miti. Isaan waggaa 70 jechuun assaayimentii yeroo biraati. Kanaaf achumatti fuudhaa, achumatti nyaataa, achumatti dhugaa, achumatti immoo Waaqayyo keessan hin ganina. Waaqayyoon abdii godhadhaa, Waaqayyo guyyaa tokko biyya keessanitti isin deebisaa. Yeroo sana immoo diinonni keessan hin adabamu isa jedhu ture Waaqayyo akka isaan haaromsu sirriitti gara dhumaatti abdii isaaniif kenna jechuudha. Waaqayyo akka isaan haaromsu akka iddootti isaan deebisu mana qulqullummaa akka iddoon aarsaa akka haara'u boqonnaa 38 gidduutti waa'ee haaromsaa waa'ee jijjiiramaa waa'ee abdii Waaqayyo gara fuulduraatti isaaniif qabu kaasaa ulfina mana Waaqayyootiif iddoo guddaadha qaba irra deddeebi'ee xiyyeeffannaa guddaan waa'ee mana Waaqayyootiif kan inni kaasu waa'ee iddoo aarsatii fi inni isaanu inni dhumaa kutaarraaf qabnu kan Daani'elidha. Keessaa Hisqeel irratti namni gaaffii yookiin yaada dabalataa qabu. Yaada dabalataa hin qabu. Teolojiinis akka inni barsiisutti sirriidha. Raajiin waa'inni raajii Hisqeeliin firdii Yihuudaa irratti dhufu jiru akkasuma warra hin amanne irratti dhufu jiru. Abaarsallee isaan irratti namoota booji'amanii deebi'anii galuu isaanii irratti illee dhufu akka dubbatu bakkee kanatti hubadheetiin jira. Firdii warra Yihuudii irratti akkasuma warra gooftaa hin fudhanne irratti warra Waaqayyoon hin amanne irratti akkuma ammatti dubbataa turre isaan irratti illee akka dhufuuf jiru. Abaarsi
isaanirra galu abaarsarraallee galuu akka isaan jiran akkasumas immoo mootota booji'amanii deebi'an suni galuu isaaniillee akka inni nutti himu asirraa hubadheetiin jira eebbifa. Okay. Wantan si eebbisu. So iskeeli boqonnaa meeqa kan yeroo baay'ee nu tajaajilamu yeroo waa'ee tajaajilaa kaafu. 37. Iskeeli boqonnaa 37. Kanaafuu iskeeli waa'ee akkasii isaanii waa'ee adabbii isaanii waa'ee achi keessa taa'uu isaanii caalatti kan yeroo baay'ee nu tajaajilamu waa'ee abdii isaaniiti. Namoonni warra Israa'elii tokkicha dhaqanii gadi booji'aman taanaan bakka chaawu. Kana booda hin jiru jechuudha. Jireenyi asumatti dhaabataa. Akka nyaannan dhumnaan duunaa kana booda dhimma keenya. Innaa duraa lakki waggaa lamatti gallaa innaa immoo waaqayyo immoo achuma taa'aa bakka asumatti duunaa to'annoo innaa waaqayyo nu yaadatu. Kana booddee immoo jedhan. Sana booddeedha dachaa lafee gogaa waaqayyotti agarsiisetu mee jireenya godhachuu danda'a innaan lakka bu'an kanan beeku jedhe. Kana jechuun abdii warra saba waaqayyoo sanatu citee bakka kana booda hin deebinu gara biyya keenyatti. Kana booda waaqayyo wajji waliin arginu. Kana booda waaqeffannaan hin jiru. Iddoon waaqeffannaan hin jiru biyya ormaa jiraannaa waaqa tolfamaa waaqessinaa. Kana booda Israa'el wanti jedhamtu lafarraa baddeetti. Waaqayyo waan jedhamu iddoo aarsaa luboota raajota wanti jedhamu hin jiru jedhanii yeroo isaan abdii kutanii jedhanii garuu akka namaatti already akkasiidha. Akka namaatti tootaalii abdiin kutameera wanti qaawwi tokko xibbi kan jiru hin jiru. Garuu waaqayyotti dukkanuma sana goggogaaruma sana Inda'uun foon kan hin qabne, dhiiga kan hin qabne, lubbuu kan hin qabne, hafuura kan hin qabne kana lafee goggogaa. Isayyuu immoo okay rakkoon qabu walitti otoo jiraate lafeen goggogaa sun walitti otoo jiraate salphaadha kaasanii waan ta'etti goggochuun garuu lafeen sun mataan isaa lafee mataa isaa irraa ciccitee caccabee adda adda jira. Akka tokko mataa fi malaaqitti isaa kan hin qabne jechuudha. Jennaan ani kana dandeetti godhin hin danda'u hin beeku waaqayyoositu beekaa jennaan waaqayyo hafuuratti baasii dabarfadhu raajiitti dubbatee hafuura isaatti baasee waaqayyo lafee mataa isaatii deebi'ee wal barbaadee mataa miila barbaadee harka barbaadee qaamni kun deebi'ee ijaaramee akka jedhu sabni kunis iddoo jiru walitti sassaabamee deebi'ee wal ga'a iddootti hin deebi'aa jedhu waaqayyo isaaf kenne soo xiyyeeffannaan isaanii tokko iddootti deebi'uudha manni waaqayyo iddootti akka deebi'u akkamitti akka ijaaramu lubooti iddootti akka deebi'an iddoo aarsaa iddootti akka deebi'an waa'een waaqayyo waa'een guyyoota ayyaana isaan bakka tootaalii wanta kana warra hin jiru jedhanii kun hundumtuu iddootti akka deebi'u dubbate jechuudha. Daani'elis baruma sana keessa dargaggoota gadi fudhataman keessa jira. Yaadattu. Daani'el yaadattu. Ayyin ani yaadadha. Boqonnaa meeqa keessa jira? Boqonnaa meeqa qabaachuu goote? Boqonnaa meeqa qabaa Daani'el? Kitaaba ilaaluu dandeessu? Boqonnaa meeqa? 12. Boqonnaa 12 qabaa. Okay. Kanaafuu inni immoo maal jedha boqonnaa tokko irratti maal jedha Yehooyaaqiim mootiin biyya Yihuudaa moo'ee waggaa sadaffaatti Nebukadnezar mootiin biyya Baabiloon dhufee mandara Yerusaalem hin marsee jedhee jalqaba. Argitanii otoo isaan hin booji'amin yeroo marseerraa jalqaba. Waggaa manaatti moo'ee waggaa manaatti dhufee mootiin biyya Baabiloon Nebukadnezar kan jedhamu akkanatti isa marsee waaqayyo gooftaan yommus Yehooyaaqiim mootiin biyya Yihuudaa qodaan mana qulqullummaa keessatti gar tokko harka mootii Baabiloonitti akka kennamu hin godhe. Mootiin Baabiloonis warra booji'ee biyya isaa Shiinaar jedhamee beekametti geesse mana waaqayyoota isaa keessatti galchee qodaa sanas lafa qabeenyi waaqayyoota isaatti jiru kaa'ee jedhetu kana booda dargaggoota Israa'elii booji'amanii warra sanyii mootota gurguddaa keessaa akka dhiyeessuu fi namicha akkas kaa'e jechuudha. Achi keessaa sanyii warra beekamtii qabanii warra gurguddootaa fi warra moototaa keessaa kan jiru tokko Daani'el ture jedha. Kanaaf Daani'el suni bara boojuu keessatti jechuudha. Kan inni seenansaa kan inni barreeffame seenansaas kan inni qabu yeroo sanarraa kaasetti jechuudha. Yeroo isaan boojuutti kan fudhatamu. Kanaafuu Daani'el fi Hisqeel bara boojuu keessatti jechuudha haala wal fakkaataa keessatti. Jireenya garaagaraa fi tajaajila garaagaraa barreeffama garaagaraa ergaa garaagaraa yoo barreessan iyyuu Daani'el irra caalaan mul'ata argee mul'ata barreessaa seenaa wajjin wal qabsiisee nama dubbifni immoo Hisqeel akka kanatti jechuudha. So Daani'el immoo waaqayyotu abbaa firdii kootii yookiin abbaa murteetii akka waan jedhuuti hiikansa. Okay. Naannoo
bara jaarraa jaaffaa jechuun otoo Yesuus hin dhalatin jechuudha. Jaarraa jaaffaa bara 500 keessa jechuudha. Bara sana keessa jira. Baruma Hisqiyaasii soorii maana qaba. Baruma Hisqeelii fa'i booji'amanii laga keera bukkee otoo teenyuu sanne. Inni kunis immoo booji'amee akka gadi bu'anidha. Dargaggoonni kan inni kaa'uufi. Kanaafuu sanarra kaasete jechuudha. Kanaaf bara Baabiloonitti mootota garaagaraa 3 tajaajilaa ture jedha. Mootiin isaanii kan Baabiloonii, kan Meedonii, kan Faarisiitiidha. Kan Baabiloon, kan Meedon, kan Faarisiitiidha. Yeroo ergamaan tokko qilleensa keessatti kadhate Daani'eel akka hin dhaga'amne godhe kan jedhu yaadattu. Eeyyeen guyyaa 21 jalaa qabeedha. Ergamaa Gabrieel. Haa ta'u gaa ergamaan Gabrielii dhufee Badduraa yeroo ergaa Gabrielii garuu kan dhufee lolee. Mikaa'el. Mikaa'el miti? Mikaa'el. Yeah, okay, so majaa'ota gara boojuu keessaa majaa'ota kakuu mukaa yeroo baay'ee afaan Ibraayistii fi Aramaayikiidhaan barreeffaman yeroo jedhamee yaadamu afaan Aramaayikiitiin barreeffamuu isaaniitii fi sababa kan ta'u afaan Aramaayikii kun afaan warra Baabiloonii jechuudha. Achitti waan barreeffaman achi waan jiraataniif Daani'elis immoo asii gaffuudhamee dhaqee achitti waan barateef achi waan jiraateef achitti waan barreesseef mootota wajjin waan jiraateef afaan ofiishaalii isaanii waan ta'aniif warra Aramaayikii makanii afaan Ibraayistii immoo Ibrootatu fudhatee asii gadi bu'ee jechuudha. Yerusaalem isinii galee Yihudaadha. Gadi fudhatanii bu'anii jechuudha. Kanaaf macaafota afaan Ibraayistiitiin barreeffaman keessaa Aramaayikiitiin barreeffaman keessaa yookiin itti makaman keessaa macaafota bara boojitu jechuudha. Yaadni isaa isin dhufee? Kanaaf Daani'eel xiyyeeffannaan isaa mootonni isaan wannoo bu'aniiru. Yeroo duraanii isinii kaa'eera waa'ee olaantummaa seeraa sana. Daani'eel mootonni isaan booji'aniiru. Isaan haa booji'an iyyuu malee waa'een Waaqayyoo, waa'een hafuuraa Waaqayyoo wanti jedhamu kun seeraa ol, moototaa ol akka inni ta'e agarsiisu jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa gara kanatti agarsiisa. Jalqabuma irraa ka'anii dhaqanii waaqeffannuu jedhanii waa'ee ibiddatti darbamuu isaanii yaadattu. Eeyyeen dachaa torbatti. Okay, yaa Daani'eel immoo boqonnaa 6 keessaa inni immoo kophaa hin barbaadu nan waaqeffadha gara mootitti hin sagadu jedhe yaadattu. Ani garuma wannoottan sagadaa sagaduu immoo dhiisuu kan jedhe hin yaadattu. Inni yeroo hundumaa olaantummaan isaa mootiin sirni biyya lafaa irratti yeroo sana mo'eera. Mootii Yerusaalem mootii Waaqayyootiyyuu mo'eera. Garuu Waaqayyo mootota irratti mootii akka inni ta'e yeroo hundumaa dhuma irratti gaafa Daani'eel mo'ee jedhe booddee maal jedhan gaafa ijoolleen sun mo'anii booddee maal jedhanii barreeffamansaa dhuguma Waaqayyo iddoo hundumaatti akka waaqeffamu yookiin immoo eenyumtuu iddoo hundumaatti Waaqayyo isa kan kanaa akka inni waaqessu inni dhuguma Waaqayyoolii waaqessu inni yookiin mootii mootaati jedhanii kaan jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan isaanii isaan kana mul'ata Daani'eel argee keessatti illee dhagaan inni tokko akkasitti akkas godhee yeroo jedhu lakkoofsota kana keessatti lakkoofsi namoonni bara dhumaatiif iyyuu itti fayyadaman jiru jechuudha. Dhagaan inni tokko mootii ebeluudha. Dhagaan inni tokko moota kanaadha. Inni tokko manaa kaalkuleeshinii jireenyaa kaalkuleeshinii barootaatiif kan fayyadaman jiru. Inti isaa waan isinii kennu qabaa jechuudha. Isinii galaa jira waan ta'e odeessaa jira. Okay. Kanaafuu Daani'eel keessatti raajiin argina, mul'atan argina. Irra caalaa macaafni Daani'eel akkasumas sammuutti na yaadda raajii caalaatti mul'atatu itti dhufa. Mul'ataan jechuudha. Akka raajota isaan kanaa Waaqayyo akkas godha baroota dhuftu akkas godha barattaan akkas godha otoo hin taane Waaqayyo mul'atatti agarsiisee mul'ata hiikuu. Mul'atuma kan ofiisatti agarsiisee hiikuu. Mul'ata namni kan biraa arge hiikuu. Mul'ata namni kan biraa argee irraanfate mataasaa argee fi deebi'ee hiikuu yaadattu. Akkuma haaraa keessatti waan akkanaa jira. Waldaata keessatti namoota gidduutti mul'ata garuu deddeebi'ee kakuu haaraa keessatti bal'inaan akkasitti yoo kennamuu baate iyyuu
namoota gidduutti mul'ata yeroo baay'ee. Kanaafuu mul'ata arguu afaanillee afaan haaraallee hiikuu jedhamanii dhoksaa arguu mul'ata arguu wanta waaqa namatti mul'isee arguu jedha. Kana waaqa namatti mul'isee arguu birayyuu darbee kan nama kan biraatti iyyuu mul'isee arga ture. Inda'uun kan nama kan biraatti mul'atee deebi'ee irraanfatame fayyee argaa ture jechuudha. Akkuma raajota keenya tokko tokko yeroo kana. So Waaqayyo irra caalaa abduudhaan hin ture kan inni wannotti mul'atu. Waaqayyo mul'inatti caaffatoota namatti hin beekamneen kan inni mul'achaa ture. Caaffatoota namni kan biraa dubbisuu hin dandeenye Daani'elin akka dubbisu beekumsa hubannaa ayyaana kenneefiti ture. Tekel Ufaarsin. Mee Tekel Ufaarsin akkas jechuun maal jechuudha? Mootummaa lakkaa'ee sirraa kaasee. Daalee uumaa wannoo kee miizana guutuu diddee waan ta'eef wannoon keessa dhaabatamee kan jedhu. Kanaafuu macaafni Daani'el akkuma nuti jenne macaafota boqonnaa 12 qabudha. Macaafota kakuu haaraati macaafota boojuu keessatti haa ta'u garuu macaafni Daani'el seenaa macaafota hundumaa keessaa seenaa bal'aa qaba. Boqonnaa 12 garuu seenaa bal'aa qaba. Seenaan inni qabu seenaa sabni Israa'el yeroo booji'amurraa kaasee waggaa 70 boojuu keessa turerraa kaasee boojuu booda amma Yesuus dhufuutti qabatee Yesuus edda dhufee deebi'ee amma inni deebi'ee immoo lammata dhufutti kan qabudha. Isin galee yaadni isaa? Kanaaf amma kana bal'ataa jechuudha. Kanaaf macaafni Daani'el dhumni isaa amma gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee ganaa dhufuuti. Booddaa jechuudha. Kanaaf bara dhumaa of keessaa qaba waan ta'eef seenaan macaafa Daani'el keessa jiru seenaa bara boojuu keessaa qofa otoo hin ta'in macaafa taatu barreeffama isaatii barri jireenya isaatii kan boojuu keessaa raawwate malee macaafa ganaa amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuutti of keessaa qabudha jechuudha. Waa'ee Yesuus, waa'ee wannoo, waa'ee mootummaa sagada dhumaa, waa'ee baraa, waa'ee guyyoota dhumaa of keessaa qaba. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni yeroo karaa Yesuusitti mul'ata waan itti qo'atanii mul'ata Daani'el qo'atu jechuudha. Mul'anni Daani'el baay'ee ulfaatoo jedha. Yeroo dubbatu ulfaatoo fi gurguddoo baay'ee. Daani'el garuu hubannaa isaa hin qabu. Hubannaa yoo qabaachuu baate immoo namni kan biraa tokko dhufee hiika fi mul'ata argu keessaa maal argateedha? Daani'el mul'ata argu kana keessaa maal argateedha? Okay, gooftaan sinaa eebbisu Daani'el mul'ata argu keessaa maal akka argate of deebitanii barbaadanii fidduu. So isa kana irratti xumurra daqiiqaa keessan 10 kan ta'u dabarsee isinis gaa 10 kan ta'u dabarsinee seennee waan ta'eef jeetii yaada. Gooftaan sinaa eebbisu rikoordii dhaabeen karannee galateeffannee xumurraa gaaffii yoo qabaattan sana daldas gaafachuu dandeessu daqiiqan keessa waan dhumaadha.